الله فيكم صدقينيا بقى إسن اللي يرو كان جيسني وياران تنا كان اللي بقى جيسني ورا كير التوسو جرو وجين كيسن غرا ربي كيسني والبات ربي نسنا تاسسو جزاكم الله خيرا إن شاء الله تعالى قا أوسكيني كبجمو جالتمو أكمي دادب الراجل تاني نمني إدو تنا قمتشوني ولتنو دابته تاني اللي ولتي عداب إن شاء الله تعالى تكيري لا تشري ربي نسني رها قبو على كل حال يروني جيتنا بكتنا جيسينا كره ربي نسني رجالتو يرو برون زكيني دوران ساسة ديت تزيرنو يرون جيتنا أسجيسي مثل ربي كذا تاجر جدما نسل دواين وقوتني نمني بيا تيسان كوبا كابدن بي أروميان توني ربا يعني سيرو بربتي نمني روبار ركتاجرا كان اللي اسمان دعاي قوتني قلبي تيسان كيسات إن شاء الله تعالى ثم روبا تينيو تي نمني مسجدتي كبه ثم نون تتياني ثم جنو يرون اسما جيسي إن شاء الله ربي نسني رجالتو asmaani nuraadha keessan isin janna rabbi keessanitti bakka hundaa'u bakka sababa roobaatiin rakkataa jirtu tajaamaan rakkataa jirtu kan ummanni rakkatee kun akka qotatee dalagateen rakkoo keessa galee namni waywaata garagaraa keessatti kufee jiru bakka hin taanetti kufee namni sammuun isaa maal akbar gaafa kan beektaa namni wayii tokko kiyya arkaanul iimaan sittatun jannaan la arkaanni iimaanaa jahaa jennaan la jahaa miti arkaanul iimaanu sabaatuni jeje arkaanni iimaanaa torba akkamitti torba boo jennaan ofeega antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari khairihi wa sharrihi jennaan bishingaadhaa wajjin arkaanni iimaanaa torba jeje kunillee sigarte maaliif dhuguma rabbi namni yoo fakkeenyaaf nyaatee hin dhugne namni rabbitti amanuu hedduun isaa hin jabaata akkasi barakallahu fiikum bishingaa hojii torbaa jeenje ban namni gahee hawaa adda jirutu jira saniif hawaasa keessatti rakkoon hedduun argamaa jira kanallee rabbi nurraa haa deebisuu bakka jirtanitti biyya keessani waan ta'eef yaadattanii du'aa godhuu qabdanii isiniin jenna barakallahu fiikum kanaaf obboleessa kiyya obboleettiitiyya bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أخواني وأخواتي في الله إن شاء الله كل كيسنوغا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب جنة وبليكي يا وبليتيتي يا ربي سبحانه وتعالى ويا أرانتنا كنا ويا ملكي كيتي ربي سيحاتا سيسو ويا وان دبدهن دكي سارغة ربي سيحاقودو ka barumsa keetillee itti fayyadamtu kaniif yaadamu waan kee keessa si guutamu rabbiin isin haa taasisu dhagamaa jira shabakan kiyya kun dhageessanii miti aya barakallahu fiikum akkuma beekamu gaa obboleessa kiyya obboleettiitiyya barumsa keenya akkuma duraan arkaana islaaminaa lallaalaa turre islaaminaa kana namni baratuu qaba jennee turre namni tokko kama arkaanul islaami yogguu siin jee khamsatun jennee deebisnaaf jenne kanaaf islaaminaa jechuun maali yogguunii fi jenne mal islaamu huwa al-istislaamu lillahi bit-tawhiid wal inqiyaadu lahu bit-taa'a wal baraatu min ash-shirki wa ahli islaaminaa jechuun rabbi farka kennuudha isa jala butamuudha isa jala masakamuudha qaalii isaa godhuudhaan isa tokkichuunsuudhaan shirkii fi warra shirkii irraa fagaatuudhaatu islaaminaa jechuudha jennee dubbannee turre لم تقم الإسلام وقوسنجه هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله أنا فرقان إسلامنا لا أركان الإسلام 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أركان إسلامنا لا ميك أركان يتم بوري أمنتين إسلامنا رتك تدابة الشن توكو حقان كغبر مربي تو كجمالي كهنجر رغابه في نبي محمد ارغما ربي ته رغابه فنبي محمد ربي تو ارغته اك ربي نسي ارغته اكني في اني برا واتكاو هندبنه اكني في اني برا وان تكلهن امنه ربي كيتي غني في تو كجما ربي كيتي اقررتي رغاباتي سنبود نبي محمد ارغما ربي نسي ارغته ته رغابه لما فا ويقام الصلاه صلاه دابوده صلاه صلاة الشنن في اليوم والليلة كيستي كجيفم ركعة كرة تربة ركعة كرة تربة ويا فالكن كيس سادي دم أفر كيس تسرة تدركم ركعان أفر زوري دا
raka'aan afur asriidha saddeeti raka'aan sadi makriiba saddeetiif sadi meeqa taha kudha tokko taha raka'aan afur ammaasiis maali ishaa'idha raka'aan lama subihiidha kanaaf salaata fil yawmi wal layla keessatti raka'aan kudha torba salaanni kudha torba sirratti dirqama ta'uu isaa beeytee kaniifi waan ruuhin si keessa jirtuun waan if beeytuun kaniifi isa kananin dadhabeen qabne yookaan biyyaa sin jiruu kan qabne haa fakkeenyaaf gabaabsamu malee amma biyyan jiruu amma haalli naamit jennee kan hin qabne jechuudha raka'aan ati kun kanaaf kana beekanii ibaadaa salaata kana dhaabuudha lammaffaan sadaffaan itaa'u zakaati qabeenya keetirraa zakaa kennachuudha qabeenya kee ka rabbi subhaanahu wa ta'ala sii kenne gaafanii fi iddoon isaabaa bakkanii fi zakaan irraa gahu gahee qabeenyi kee kanii fi iddoo zakaan irratti dirqama ta'u inshaallahu ta'ala zakaan qabeenya akka biyya keenyatti qarshii biyya keenyaatiin qarshii meeqarraa eegalamee achi amanni wahaala halee lohowl amanni oguu irratti naanne qabeenya kamirraa qabaa kan jahu gaafa zakaa keessa seenne ilaalla inshaallahu ta'ala saniifi zakaas kennachuudha kana furaffaadha baatii ramadaanaa soomanuudha osoo ramadaan baatii ramadaanaa soomanuudha kaniifi shanaffaadha wa hajjul bayti man istata'a ilayhi sabiila mana rabbii kabajamaa ziyaaruudha namni dandeettii qabeenyaa qaba kaniifi qabeenya illee qabu haachi dhaqallee arkaana hajjii gaggeessuu danda'u masalan namni tokko qabeenya qabaa yoo fakkeenya qabeenya qabaatee dandeettii ittiin qabne dandeettiitti haajamti hajjiin maal alwuquufuu dhaabbachuu arafa dhaabbachuu danda'uu qabdaa deemtee wantoota beeyna safaa wal marwaa fiiguu waan dirqama ta'e godhuu danda'uu qabda namni tokko namni dandeettii hogguu jenne qabeenya qofatti ilaalamu hajjiin dandeettii irratti rarraati tokkoffaa dandeettii qabeenya qabaatuu qabda lammaffaa dandeettii humnaa qabaatuu danda'uu qabda takkaahuu nama fakkeenyaaf si hajjisiisu qabaatuu danda'uu qabda kanaan alatti hajji sirratti dirqaman godhamtu jechuudha namni dandeettii qabeenyaa qabu kan dandeettii humnaa qabu dandeettii qabu hajji sirratti dirqama ta'uu isaa beekee arkaana shanan kanaatu islaaminaadha adamu arkaan al-islaam wa awwaluhaa irra guddaan arkaan islaaminaa kanii fi duraas ta'uu qabu shahadaan lamaan amantii islaaminaa keessatti akkaan guddaadha rabbi tokkichoomsuu fi nabi muhammad dhagaa bahuun amantii islaaminaa keessatti akkaan guddoodha kan dura ta'ullee isiidha jechuudha kanaaf amantii islaaminaa keessatti shahadaan lamaan tun waan ilmi namaa ittiin seenu kan ilmi namaa ittiin amantii seenulleedha kan ilmi namaa dafee ammallee amantii keessaa ittiin bahullee isii lamaan tana jechuudha kanaaf arkaan islaamaa al-islaamu lahu arkaanu islaaminaa tanaaf an islaamu tanaan isin barsiisaa jedha deebi'ee akka namni hundinuu qabatu islaaminaan tun arkaana qabdi bu'uura qabdi laa yaquumu illaa caleeha kanii fi isii malee irratti waa takka hin dhaabbanne akka arkaana jechuun jaaniba tokko isa jabaa kan ta'e kanii fi bu'uura kanii fi waan takka manni tokko isii irratti ijaaramu kan isii malee wanni sun hin dhaabbanne utubaa akka fakkeenyaaf wamathaalu arkaanul islaam fakkiin arkaana islaaminaa bu'uura islaaminaa mathalul a'madati fil bunyaan akka fakkii utubaa manaati utubaan manaa ijaaramuu baannaan manni sun hin jaaramus mana laafaa taha jechuudha kanaaf islaaminaa jechuun wal istislaamu lillah rabbiif butamuudha rabbii keetiif harka kennuudha isa tokkichoomsuudhaan rabbii keetii harka kennuu qabda namni tokko rabbiif harka kennuu qabda faman abaa yastaslima lillah namni rabbiif butamuu dhabee rabbiif harka kennuu dhabe oo mustakbirun nama boone jaam jalqabaati jiruu jireenya kee keessatti maal ta'uu qabda jennaan rabbii keetiif harka kennuu qabda rabbii keetittiif dhiisuu qabda jiruu jireenya kee rabbiif dhiisuu qabda isa maddiif fiiguun qabdu jechuudha akka waan rabbii maddiin kuttee waa godhatu dandeessu tokko godhatuun qabdu maaliif jennaan amrii hunda rabbii keetii irratti hirkisatuu qabda namni rabbii isaatti harka kennuu dhabe fa'uu mustakbirun boonaa jaama nama booneetu rabbii isatti harkan kennine hin kadhatu rabbiis kadhatuus hin fedhu nillee isin dhaqqabulleedha inni yoo ta'e illee numa dalagu namni akkasii maali nama boone jaama rabbi subhaanahu wa ta'ala warra boone hin jaalatu jechuudha kanaaf boonuun hin barbaachisu lammaffaani ومن استسلم لله عز وجل ولغيره نمني أماس ربي في سرك كني أماس قسما ولين كبي فا أولياء فا قبري فا نبيوت فا ملكوت سا وروا قد سيجود ربي ولين نما ربي ولي وان برا يا أمتو بربادو أو مشرك ثم مشرك أمنتين إسلامنا فالله خنا الرأي
tokkoffaa boonurraa fagaatu qabda lammaffaa shirkirraa fagaatu qabda wanni amantiin islaaminaadhaa keessatti ilmi namaa keessatti waan irra jiru keessaa ittiin bahu osoo qabu ittiin dhabu osoo ittiin jiraataa'u ittiin qixaaxamu osoo khayrirraan jira jechuu beekuu ittiin kasaarabu waa lamaan kana tokkoffaa boonuu lammaffaa shirkii hojjechuudha wanni lamaan kun rabbi subhaanahu wa ta'ala nabi luqmaan al-hakim ilmasaatii maal jeen walaa tusa'ir khaddaka linnaas ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تغرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا أتي ديم سكيست جلتي ملا تيتلي كانت تقول قوتي كانت نما غرسيفتو في قانون نما بونا نما غرسي سودا كانت هنج جلتي نيجي مالف جنان ديم سكيست هنج جلتي بونا يتي ماتي كوني يوني في بربادلة ديرتي غارة تركام فتون دنديسو ديرين غارة تركام فتون دنديسو لفتن اللي غسيرو دنديسو أتي لما نماتي غراكي كان كيسا wanni wasakaa fokkottuu sigaraa jirti baay'ee iftuulummaa dhiisii hin boonini jedhe ilma isaatiin akkasitti abbaan ilmaa dhaame kanaaf dhaamsi kun dhaamsa guddaa rabbi subhaanahu wa ta'ala nabiyyoota isatti illee dhaame hunda isaanittuu dhaame akka ilmi namaa hin boonne akka inni of ol hin fuune akka if hin tuulle iftuulummaa kanarraa fagaadhu wanni nama qofisu iftuuluudha anaatu abalu caala yookaan ati deemsa keessatti illee jiruu keessatti illee ati gaafanii fi iftuuluu guddifte rabbii keetii wal dhabda khalqii wal dhabda jechuudha if hin tuuliniif gadi qabe jechuudha lammaffaa shirkirraa fagaadhu namni shirkirraa gaafa fagaate boonurraa fagaate rabbi isaatii walitti ba'a kallattiin hundinuu isaaf banamti waan ta'eef amantii islaaminaa keessatti shirkirraa fagaachuu fi iftuulummaarraa fagaachuun sadarkaa namatti godhe islaaminaatu isii tana malee hin dhaabbanne wal islaamu yaquumu alaa arkaanin khamsa islaaminaan bu'uura shan irratti dhaabbatti bayyana hannabiyyul kariim alayhi salaatu wassalaam nabi muhammad nabiyyiin kabajamaan adda baasee jira حديث ابن عمر كيست قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجما ربي نجي إن الإسلام بني على خمس إسلام النان تنبور شنرت دابت تجرتي تكفى شهادتي أن لا إله إلا الله حكان قبر ما ربي تكجمله هنجر جتشورا وإقام الصلاة أما الصلاة وأن محمد رسول الله محمد ارجما ربي تجتشو خنرتي دابت تجرتي لما فان صلاة دابو كان صدفا إتاي الزكاة زكاة كنجو كان أفرفا وصوم رمضان بات رمضان سومنو كان في شنفا وحج البيت من ربي خبج ماسا حجي قروسنتو إسلامنا فهذه الخمسة إسين شنن مدبنتون أركان الإسلام بؤور إسلامات وعمدات لا يقوم إلا عليها أما بؤورا إسير رتم الإسلامنا قد اندابن وشننتون تقو غافة دنديس مثلا حج اللي غافة دنديس يو خديف تتاتي بؤورا ديزتي جرتا زكال اللي غافة خنيف دنديس تتاتي يو خديف تتاتي بؤورا ديدي جرتا كناف ولما شهادة لمان أما اللي شهادة لمان في أركانا يوخانو صلاة أركانا صلاة نمنو هندنو كيستي دنديادا سيقلتي نمنو هندنو كيستي دنديادا يرو سنقبو دانغا سنقبو يوخانو جروف جرينيا كيستي وان سعادي دمي أفر والإنجرات تججو حجين فكينيا في حجي فلتي حجين عمري تيكيسا يرو تقو فسرت درقم عمري تيكيسا يرو تقو قوتي فيتو سنن مادا يو حجتيلا سنبودو ديفتيلي كبينيا اللي هكا فيتو قباتي نمني سيقافة تنجرو ربي ما في نقودين سنين جو فكينيا أتي أبا بلينارا ميك الليتي كبينيا خي هكا فدي الله حسوسو واجب ما خرب بين سرتي درقم وقال يرو تقو عمري تيكيسات هكا عمري تيجرو دنيا تنار قبا جرتو يرو تقو ربي سرتي درقم وقال سنمو غلط ربي قال شورافيوني في فيتو طربانتي أجت اللي تدبيتي أما تتلي تدبيتي سنفر الناتيتي مثلا دكاني أما تكيسا يرو تقو فسرتي درقمتا سنو وان قبدرة akkaataa rabbii yeroo san irratti si jiraachise san irraahi qabeenya kee qaamata naanne masalan ati nama dalagaatti jiru tokko fakkeenyaaf qabeenya kee kana wantoota qadiriin isaaba gahu qadiriin isaaba inshaallah fuuldura isinii himna qadiriin isaaba yookaan ittiin kennamu zakaan ittiin kennamu tokko qabeenyi kee gaafa gahee gaafa sharifni qabeenya keetii zakaa san sii gahee waggatti waan qabdu san irraahi kennita sanuu khamtu kennama khamtun kennama sun baaba guddaadha wanni amma zakaan amatumaa keessa tara tokko basirratti dirqama jira salaanni shahaadaan waan ati haga jiru duniyaa tanarra jirtu saa 24 hin baane sigalte kuni maali jennaan jiru hafuura keeti salaanni hafuura kee shahaadaan lamaan hafuura keeti kaniifi ati waan aqlii qabdu waan fayyaa qabdu
fakkeenyaaf fayyaa qabaachuu baattu akkaataa isaatu yoo biyya jiraachuu baatte akkaataa isaatu kallattii jijjiirrata malee salaatummaan isaa hin jijjiiramu. Masalan nama tokkoonii fi bakka isaan mijanne jiraate. Bakka isaan mijanne yoo jiraate osoo deemu haalli isaa mijatuu dhaabee yoonii fi najisa qabaate. Fakkeenyaaf najisa qaba. Qaamni isaa qulqulluu miti, uffanni isaa qulqulluu miti. Imaltuu bahee hattan gaafa kana haganiifiin xaaradhuu salaanni naan tahuu jee dhiisuu hin danda'u. Maaliif jennaan danda'u in qulqulleeffate dadhabu akkuma jiru sanatti ibaadaa gaggeessa. Akkuma jiru sanatti ibaadaa gaggeessa. Akkaniifi nama fayyaa dhabee nama isa olii gadi sagaraa gaggalchuu dhabee kaniifi najisa fincaanii fi sagaraa keessa ciisu kaniifi amma maqlii isaa qabu kaniifi beeku yeroon salaataa geessee beeku. Hattan sanirraa hukufu jechuudha salaanni. Waan laafte isatti hin fakkaatin. Waan namni osooma fakkaamuu mana namaatiin jira akkamittiin ka'ee namni kun salaatu akkamittiin xiyyaa biraa salaata kuni waan dhoowwaadha. Salaata jechuun ruuxiidha. Ruuxiin ibaadaadhaa salaata. Ruuxiin ibaadaadhaa ruuxiin jireenya salaata. Salaatarraa ilmi namaa laafatuu qabu. Namni ahadiin guddaan nuufi rabbii keenya yudduu jirtu salaata. Baay'inamni guddaan nuufi rabbii keenya yudduu jiru salaata. Namni salaata irratti tiifame muhaafidun tiifamaadha. Jiruuf jireenyi isaa tiifamaadha. Namni salaata tiifate namni salaata irratti tiiftiise jiruuf jireenyi isaa tiifamaadha. Kanaaf salaanni utubaalee amantii islaaminaa keessaa isa guddaadha. Shahaadaan lamaan utubaalee yookaan bu'uuraalee amantii islaaminaa keessaa isa guddaadha. Isin tun guddoo miti jechuu osoo hin taane suni yeroodha qabdi, yeroodha eeggatti. Wanni yeroon eegganne lamaan kana jechuudha. Wanni hoggu hunda bariitus walumaan itti olma kaatu. Dhiitullee ittuma kaatu ammaan tana ta guyyaadhaaf irraa fixe kalaas ta galgalallee umaan tanaaf irraa itti geessaa tan qabne isi lamaan tana jechuudha. Kanaaf inshaallahu ta'ala arkaanni islaaminaa shanan kun sibiratti beekamuu qaba. Adda baafamee tafsiila godhamee adda baafattee beekuu danda'uu qabda. Islaaminaan arkaana shan irratti dhaabbatu tokkoffaa shahaadaa lamaan, lammaffaan salaata dhaabuu, sadaffaan zakaa baafachuu, afuraffaan baatii ramadaanaa soomanuu, shanaffaan hajjii godhuu. Waa shanan kana yoo si gaafatan afaan arabaatiin illee buniyal islaamu alaa khamsin shahadatu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaamu salaat wa itaa'u zakaat wa sawmu ramadaan wa hajjul beyti jettee kana beektee himuu danda'u qabda. Islaaminaa jechuun wal istislaamu lillaahi bittawxiid wal inqiyaadu lahu bittaaca wal baraatu min ashirki wa ahli jettee deebisuu danda'u qabda. Inshaallahu ta'ala kuni maali jennaan arkaana islaaminaati. Kanatti aansinee keessa deddeebi'iin barumsa keenya har'aan ta'e jidduutti hin dhiifne waan ta'eef keessa isin deddeebuutti jira. Kanaaf arkaana islaaminaa meeqa guusin islaama meeqa guusin jaan kam arkaanul islaami siin jaani yookaanuu arkaan islaaminaa meeqa siin jaani afaan arabaatis si gaafatanii afaan oromootis si gaafatanii deebisuu danda'u qabu. Kam arkaanul islaami yoo namni siin jee khamsatu tokkoffaan awwalan shahadatu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Taaniyan iqaamu salaa. Taalisan itaa'u zakaat. رابعا صوم رمضان. خامسا وحج البيت يتدي بسودان دو قبل. أركان إسلامنا بوري إسلامنا ميكا بوري إسلامنا شني توقفا رقابه حقان قبرمان ربي ملك ينجر أنا كان قبر مربي قفا أكته رقابه نبي محمد إرقما إساء أكته رقابه لما فان صلاة صدفان صومنا زكاة بافتشولا afuraffaan soomanuudha shanaffaan hajjii godhuudha. Waa shanan kana yoo si gaafatan afaan oromootiin afaan arabaatiin illee deebisuu danda'u qaba. Mal islaamu namni guusin jee wal istislaamu lillah tawxiid wal inqiyaadu lahu bittaaca wal baraatu min ashirki wa ahli. Islaaminaan maali isin jechuudha. Islaaminaa jechuun tun maal? Hiika islaaminaa maal? Islaaminaa jechuun rabbitti harka kennuudha. Wal istislaamu lillah jechuun rabbitti harka kennuudha. Maalin bitawxiid isa tokkichoomsuudha. Rabbi tokkichoomsuudhaan harkatti kennuudha. Walinqiyaadu lahu isa jala masakamu isa jala deemuudha. Maali bittaaca qaalii isaa godhuudhaan qaalii isaa godhuun isa jala deemu. Wal baraatu min ashirki wa ahli shirkii fi warra shirkii godhurraa illee qulqullaa'u. Kanaatu islaaminaan namni tokko yoo fakkeenyaaf islaaminaa qabatee shirkirraa qulqullaa'uu baate bakka shirkitti deeme bakka sihiritti deeme bakka falfala bakka warra waa laaluu faana qabuu ta'e yoo kaniificha dhaqee isaan dhugoomsu ta'e yookaanuu dhaqullee baatu namni isatti dhufee barbo kanatti abaluu kana jedhake akkana je'ee akkana barri baranaa kun akkana je'ee booma isaan ja'an san yoo taatellee ta'uu baattullee yoo isaan dhugoomsite la dhugaa kafarte waan rabbiin keenya Muhammad irratti buuse irratti
maali wala falaatu satti kun dhugoomsinaa jeemiti dhugoomsuudhu hatta dhaquu dhiisi namni wahii tokko bereetiin ta'e gaaleen ta'e takkasitti dhuftee bara kana namni dhaqee akkana argata